ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله جلئتين إيجال دبيكو مكاسا وامون جمدك قلبينكو مكاسا وامو جمدك قلبينكو. الحمد لله فارو ربي كنكو الحمد لله فارو ربي كنكو. نبي ربي تفيس رحمتك الأدي صحابتا في تابعوتا هنده اتئان صفتي وان قبتك waan qopheeffadheen qabadhee dhiyaadhe akkanarraa jaallatu rabbii koos kadhadhe akkanarraa jaallatu rabbii koos kadhadhe. Weelkaaman haa dhufu keessummoonni keenya hayyaakumullahu wabayyaakum kullukum xuyuufunaa unkaan basalammattu isiniin jenna unkaan basalammattu isiniin jenna. Baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii xiqqaa fi guddaanii kan dhiyoo fi fagoo hundumti keessanii kan dhiyoo fi fagoo hundumti keessanii. Allahu Akbar. Dhufiitiin keessanii nu gammachiifti an haa dhufu jennee kan dhiiraaf dubartii an haa dhufu jennee kan dhiiraaf dubartii. Ustaazonni keenyaaf hundi barattoonni markaza garagaraarraa gammachuu keenyarratti nuuf argamtanii hundumti keessanii baga nuuf dhuftanii waamicha keenyallee nuuf kabajanii asitti nuuf argamtanii isin haa gammachiisu rabbii waan isin barbaaddanii. Seenaa Allahu taa'aa Akbar. dhugaa. Allahu Akbar. Numamiyaa bunni. Seenaa taa'aa nyaadhaa dhugaa waan feetanii wanti dhabame hin jiru markaza Salmaan Alfaarisii. Markazni Salmaan Alfaarisii Ustaaz Raajii Abdul Jaliiliif barattoonni isaanii fi keessummoota isaaniitiif qophii addaa qopheessanii jiru. Biffeetu qophaa'ee filadhaatii nyaadhaa rakkoon tokko hin jiru. Filadhaatii nyaadhaa rakkoon tokko hin jiru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itti nuyi akkasitti laa. Allahu Akbar. Waan qalbiin keessan isin feete maraa isin ajajadhaa. Dhangaallee feetan foon gaalaa cooma fi biddeenillee kunoo guutee jira. Feetan kan aadallee hundinuu ni jira. Marqaa fi caccabsaa micciirranillee jira. Fataa zanaa jedha hundinuu ofirraa. Fataa zanaa jedha hundinuu ofirraa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha Allah. Dhugaatirraa illee bunnii fi shaayiin juusii fi itittuun hundinuu qophaa'e yoo hanqatallee isin ajajadha. Suuqillee nu biraa gadi baanee finnaa. Suuqillee nu biraa gadi baanee finnaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wanni qaban jiru jechuun jiran hundinuu ni jira. Yaadinaa nurraa guyyaan ka gammachuuti kolfaatii taphadhaa feetanis irkadhaa guyyaa har'aa garuu irriiba dagadhaa guyyaa har'aa garuu irriiba dagadhaa. Du'aayii teessaniin nu bira dhaabbadhaa akka nuuf qeebalu rabbi nuuf kadhadhaa akka nuuf qeebalu rabbi nuuf kadhadhaa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaaz Muwaadni hirkatamoo maal jechuudha? Allahu Akbar. Erganitti maddee keessa. Allahu Akbar maal jechuudha ciqilfadheetiin bartuutu jira. Namni yaa'ee bartu. Erganitti maddee keessummoota keenyaa waan qopheeffatee dhufe ka biraatti achi isiniif taraa. Alhamdulillahi kan har'aan nu gahee alif baataa jedhee awwalarraa kaanee alif laam jennee gadi xummurannee galanni kan keetii yaa rabbii ol taatee galanni kan keetii yaa rabbii ol taatee. Guyyaa har'aa kunii nuuf guyyaa addaati. Guyyaan har'aa kunii nuuf guyyaa addaati. Baganaaf gammaddan obbolaa kan kooti. Baganaaf gammaddan obbolaa kan kooti. Unkaan dassaalachuu እህት ወንድሞቼ የመርከዝ ሰልማን አልፋሪስ ውስጥ የምትገኙ ሁላችሁም ኮንግራጁሌሽን ብዬ ልመርቃችሁ barattoonni markaza Allahu Salmaan Akbar. Alfaarisii. Waan beelifama Amaariffaa kun nama bareedamu maal jechuudha dhugaa rabbii. Allahu Akbar. Barattoonni markaza Salmaan Alfaarisii leencota diiniidha. Jabaadhaa ammasii markazni Salmaan Alfaarisii wal dorgommiidhaan qaraasisa barattoota isaatis
فليتنافس المتنافسون نجد ربي نسي خير الرت الدرقما نجد ربي نسي يا ربي الله يا ربي أكبر. يا الله الله أكبر. يا ربي يا الله أستاذ راجي عبد الجليل جزاء ساندا جنة متاسسي جزاء ساندا جنة متاسسي congratulation ألف مبروك بقى جمدني ويا هراتنا بقى تنجسني فريدة الله دبي أكبر. كيسني بقى أرجتني فريدة دبي كيسني بقى أرجتني جبادة أمالي أستن أبنو هركا والكبني حفظي همان اللي سر التابرنو حفظي همان اللي سر التابرنو akkanuuf laaffisuu rabbi haa kadhannu akkanuuf laaffisuu rabbi haa kadhannu yaa markaza kiyyaa salmaan alfaarisii hedduutti jaalladhaa qalbiif onneenisii narraan laaffatinii yaa markaza kiyyaa qaroo sammuu kiyyaa deemii fuulduratti halkanii fi guyyaa narraa laafuu kan kee naffeetu qalbiin koo jabaadhu jabaadhu yaa markaza kan koo jabaadhu jabaadhu yaa markaza kan koo yaa rahaa sammuu koo yaa markaza kiyyaa si keessatti buqatti barii qalbiin tiyyaa alhamdulillahi